السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هرتا فوني جدا جرتو باقي نغا جراتن بكما جرتا نتي نغيني ربي كرمان قم نيسن رستا جرات سنين جيچان نموني چايناني كناف حارتاتن شيري سبسكرايبي لايكي كنوفوتن أسومان جالالا فكبجان سنغافتا كانتان ومو برنوتا إديتينجي كوتا عرففا إيغلوف ديمنا وجين ترى برنامج kutaa arfaffaa editingiin fiiltarii akkaataa fuula keenya gara fuula nama birootitti jijjiirruu fi akkasuma fakkiiwwan garaagaraa akkaataa jijjiirree yuutuubii fi sooshaal miidiyaa irratti itti fayyadamnu wajjiin barannaa haala armaan gadii kanaan isiniif dhiyeessan afaan irraa akka itti fidannu kutaa tokkoffaa hanga sadaffaa keessatti hojii ilaallee jirra. Amma kallattimaan gara fiiltarii deemna. Fiiltariin ishee tana amma suuraa tokko deemnee finna. Asseetii keessaa fidee jira. Suuraa kana fidee mee amma fiiltariin haala kanaan jira. Suuraa fiiltar godhuu barbaadu kanarratti dhahaa jecha deeffadha. Isa kanarratti yoo ta'e isa ol'aanoo irratti yoo deebisne fiiltar ka ta'u isa kanaa jechaadha. Sararaan fidanne santu fiiltar ta'a waan ta'eef haala kanaan fiiltar goona. Kanneen isa hunda isaa irra deemtanii buufattan tokko tokko daawuloodii godhattanii jecha nama daawuloodii godhee jira waan ta'eef naa dalaga. Sarara kana jijjiiruu haala kanaan fiiltarii goona 0503 hanga 08tti haala kanaan bitaa irraa gara mirga irraa ammoo gara bitaatitti haala kanaan deddeebisnee fiiltar goonaa jecha sarara itti fayyadamnu kan haala kanaan gochuu dandeenya jecha buufadhee jira waan ta'eef isin ammoo dura daawuloodii godhattanii kan mallattoo boora qabu kun isiniif hin dalagu kaffaltii gaafata waan ta'eef isin firii sarara boora hin qabne kana irra fayyadamtan haala kanaan bitaa irraa gara mirgaa yoo deemtan haala kanaan mirga irraa gara bitaa ammoo haala kanaan fayyadamtanii jecha kaayee maastarii fiiltariin haala kana isa kana jijjiiruu dandeenya barbaanne haala kanaan fiiltar goona. Amma gara suuraatti deemna. Kun sararaa gara suuraatti deemna. Gara suuraa irra deebifannee fiiltarii asii gaditti arganna. Fiiltar bakka jettu kana ishee kana fiiltariin ishee tana irratti okee ni goona. Haala kanaan naa baati. Hanqara daawuloodii godhee jira waan ta'eef haala kanaan naa dhufa akkuma isa dura akkanatti suuraa kiyas ta'u kanama wantoota birootiifis haala kanaan tolchaa jecha barbaade isa kana irra deebisee tokko hanga duwwaa 8 warra jiran kana isa barbaade keessaa filadhee tolchuu danda'a jecha fiiltar gochuu danda'a yookaan bifa jijjiiruu dukkanarraa gara ifaatti ammoo dukkaneessuu illee yoo barbaade dukkaneessuu xiqqoo jijjiiruu bifa haala kanaan gara bifa kanaatitti jijjiiruuf duwwaa 3 duwwaa 5 hanga duwwaa 8 bifa jijjiiruu haala kanaan itti fayyadamaa jecha lawu kaniinis haala kanaan irra deemtanii haala kanaan jijjiirtanii itti fayyadamtanii jecha fiiltariin nama hin dhibu kaayee maastarii keessatti haala kanaan baay'ee salphaadha. Namni kamiyyuu itti fayyadamuu danda'a. Akka appiilee biraa nama hin dhibu haala kanaan
isuma kana bicha sararuma kana lakkoofsa kana qofa sirreeffachuudha. Haala kanaan dhaabdan fedha keessan irratti hundaa'a. Hanga suuraan sun qulqullaa'ee mul'achuu danda'u irratti haala kanaan hanga 20 irra godhee dhaaba. Haala bareedaadhaan irra dhaaba. Haala kanaan kunis naaturaal isuma kanaan wal fakkaataa jecha kunis suuraa keenya ka gurraachate ka maal ta'eef inni haala kanaan tolchuu dandeenya. Mee amma suuraa namaa haa fidu laala. Amma suuraa kana fide filter godhame zoom godha xiqqoo suuraa suuricha dura zoom godhe akkasit dhaabee ka'ee filterii tuqa. Filteriin haala kanaan suuraan kun amma bitaa irraa gara mirgaa yoo deebi'e haala kanaan halluu dura jiruun taa'a jecha 20 irratti yoo deebifne halluu dura jiruun taa'a. Immoo halluu gara kanaatti fiduudhaaf halluu fidadhe sanirra fiduudhaaf haala kanaan barbaadu parsantaa 93 90 80 hanga barbaade irra kaa'uu deemaa jecha. Haphisaatis yoo barbaade haala kanaan tolchaa jechaadha. Isa kanas vinteejii biluu kana haala kanaan sirreeffannaa jecha. Vinteejii haala kanaan ibsu ifa yoo barbaanne suuraan keenyas yoo gurraachatee jiraate haala kanaan bareechinee ibsuu dandeenya jecha. Haala kanaan irra oofne filter goona. Gurraachisuus yoo barbaanne suuraa kana haala kanaan gara barbaannetti fiduu dandeenya jechaadha. Haala kanaan ammoo yoo hin barbaanne unknown jennaan. Yoo hin barbaanne irraa ba'uu diileet ofirraa godhuu yoo barbaanne unknown jennaani. Deebine haala kanaan gara magariisaa xiqqoo butuu yoo barbaanne halluu kana keessa filannee gochuu dandeenya. Yoo gurraachesuu barbaanne haala kanaan filter goone filterii fayyadamna jecha. Beesikii kanallee haala kanaan fayyadamna. Amma barbaachisaa ta'u tokko irra keenne feenu 83 feenu 75 akkanatti asiisine haala kanaan itti fayyadamnaa jecha. Haala kanaan keessa deemtanii itti fayyadamtan gosa barbaadan haala kanaan hedduudha waan ta'eef isin mul'isee fixuu waan hin dandeenyeef haala kanaan itti fayyadamtan. Daawunloodii godhattanii tokko isaarra deemtanii daawunloodii yoo godhattan itti fayyadamuu dandeettan. Dabalatallee barbaadan get more bakka dhufu ni tuttanii asset story kana asiis bakka kanarra yoo sarchii irra yoo godhoftan haala kanaan isinii baasaa barreessitanii halluu barbaadan fiduu dandeettanii jecha. Halluu barbaadan halluuwwan jiru fiduu dandeessan. Isa mallattoo boora qabu kun isiniif hin dalagu. Kaffaltii isin gaafata waan ta'eef isa firii irra dhooftanii fidattanis. Anis dura asirraa buufadhe waan ta'eef isa mee firii tokko irra dha'ee isin garsiisa. Isa mallattoo haala kanaan yoo irra dhoofne haala kanaan daawunloodii nuu ta'a jecha. Mallattoo kana argaa jirtan naaf fakkaata.
diimaan kun deemaa jira. Haala kanaan daawunloodii ta'ee yoo jedhe dhaqee achi isinii ta'a jecha. Filter raayit godhee jira. Yoo isin bantan akkana jira. Haala kanaan okay irra gootanii daawunloodii godhattanii itti fayyadamtan. Amma deebi'ee isin agarsiisa. Haala kanaa jecha hin deebina. Asitti nuu dhufee jira jecha inni achi as dabarsine sun asitti nuu dhufee jira. Haala kanaan daawunloodii godhannee filtarii haala kanaan tolchinaa jecha. Haala kanaan tolfanna. Barnoonni keenya kan filtarii kana fakkaata. Hanga barnoota biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii. Namoonni chaayinaalii kanaaf haaraa taatan sheerii, sabskiraayibii, laayikii akka nuuf gootan kabajaaf jaalalaan isin gaafadha. Yaalaa turtii gaarii barnoota kutaa 5ffaan hanga walitti deebinutti.